Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin hidhattoonni gara 200 ta'an tibbana godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti mootummaatti harka kennachuun himamee waraana keenyaa miti jechuun ABO'n dubbate. Ammeenyi akkasii hojii seexanummaati jechuun ABO'n balaaleffateera. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun jeneraalli olaanaan wayyaanee bilxiginnaan diina uummata Tigraay jechuun farrajanii jedhame. Taphichi dhumateera waraanni dhiyaateera jechuunis jeneraalli kun akeekkachiiseera jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa ce'uun gama daangaa bureetiin tuttuqqii raawwachaa jira jechuun mootummaan Itoophiyaa himate. Yoo adaba bitee hin taa'u ta'e garuu likkiitti galchina jechuun mootummaan Itoophiyaa akeekkachiisee jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa nagaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa niwus oduu guyyaarraa qabannee dhufnee nu faana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin hidhattoonni gara 200 ol ta'an tibbana godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti mootummaatti harka kennachuun himame waraana keenyaa miti jechuun ABO'n ibsa baase. Hidhattoonni kunneen gocha gara jabinaa namoota nagaa irratti raawwachaa turuu jiraattonni aanichaa BBC'tti himuun ni yaadatama. Waraanni jedhame kun kan keenya miti WBO's bakka hin bu'an akka isaan Wallagga Bahaa keessa socho'aa turan garuu ni beekna jechuun dubbateera. Garuu guyyaa kallattii ajajaa olaanaa irraa kallattii fudhachuu didanii eegalee kan keenya miti jedheera. Erga WBO irraa adda ba'anii bubbuleera jechuun kan dubbate gorsaan ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa dubbiin kun yeroo Diina Raasii fi Faqqadaa Abdiisaa hidhattoonni jedhaman waamicha mootummaa fi abbootii gadaan godhameef fudhachuun galan akka jalqabe hime. Diina Raasii erga mootummaatti harka kennatee leenjii haaromsaa fudhatee booda Bishooftutti ajjeefamee jedheera. Faqqadaa Abdiisaa namni jedhamu ammoo ergasii deebi'ee bosona galuun hidhatee socho'aa ture kan jedhan obbo Jireenyaan dargaggoota hedduu seensaa akka ture himamaa jedheera. WBO'n marroo dirribaan hoogganamu Faqqadaa kan bobbaase mootummaadha jechuun himataa ture. Walii isaanii gidduus walitti dhukaasuun tureera jedhameera. Mootummaan garuu hidhattoota kanneen hundayyuu shanee jechuun waamaa ture. Faqqadaa Abdiisaa fi Yaaddessaa kan jedhaman dhiyeenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti mootummaatti harka kennachuun isaanii gabaafamee ture. Lamaan isaanii yeroo galan hidhattoota gara 120 ta'an waliin akka galan himameera. Garee tokko ajajaa turuu kan himamu Faqqadaa Abdiisaa kan jedhamu duraan miseensa WBO akka tures obbo Jireenyaan BBC'tti himaniiru. Bara 2005 jalqabee miseensa WBO ture gara Eertiraa deemuunis leenjii lolaa achitti fudhateera jechuun dubbateera. Booda gara biyyaatti deebi'uun osoo socho'uu humnoota nageenyaa mootummaan to'atamuu shororkeessummaan himatamuunis hidhameera. Bara 2018 yeroo muummichi ministeeraa Abiyyi aangoo qabatan namoota siyaasaa hidhaatii gadhiifaman waliin akka gadhiifames gabaafameera. Garuu osoo hin turin deebi'ee hidhattoota WBO'n jedhan godina Horroo Guduruu keessa socho'anitti makamee jedheera. Waamicha abbootii gadaa fi jaarsolee biyyaan yeroo hidhattoonni kunneen karaa nagaa akka galanii sochiin taasifamu godina Wallagga Bahaa keessa ajajaa kan ture Diina Raas jedhamu waliin Faqqadaanis galuunsaa ni yaadatamaa jedhameera. Oduu keenya itti aanuun jeneraalli olaanaan wayyaanee bilxiginnaan diina uummata Tigraay jechuun farrajanii jedhameera. Taphichi dhumateera waraanni dhiyaateera jechuun jeneraalichi dubbataniiru. Bilxiginnaan diina jechuun kan ibsan jeneraaltichi Tigraay buqqaatota qabannee humnaan ni galla jechuun yaada jabaa kennaniiru. Kanneen shororkeessaa jiru jedhan immoo harki isaanii ni rukutama jechuunis doorsisaniiru. Gama raayyaatti humni wayyaanee hiriiree kan hoogganaan jeneraal Yohaannis Walda Giyoorgis yookaan maqaa masoo isaaniitiin Joon Maatiit taphichi dhumateera waraannis dhiyaateera jedhaniiru. Jeneraaltichi kana kan dubbatan dhimma beela baqattoota Tigraay kan dhiyoo kana dubbatamaa jiru irratti walgahii magaalaa Maacoo keessatti geggeessan irratti jedhameera. Miidiyaan handaaftaa akka ilaalee fi meeshaa dubbii wayyaanee kan ta'e weebsaayitii wayyaanee irratti dubbiin jeneraaltichaa akka tatamsa'etti gama diinota keenyatiin waliigalteen Piretooriyaa meeshaa qoosaa ta'eera taphichi dhumateera jechuunis dhaga'amaniiru. Nuyi akka waraanatti gargaarsa fe'annee osoo hin taane kan dhufnu isaan fe'annee gara mana isaaniitti isaan deebisna jechuun itti dabalaniiru. Akka ibsaa jeneraaltichaatti buqqaatonni humnaan gara Walqaayit yookaan Tigraay dhiyaatti deebisuun dhimma yeroo ammaa hooggansa wayyaanee biratti yaadamaa jirudha jedhameera. Jeneraal Taaddasaa Warradaa ibsaa kaleessa dura kennaniin buqqaatonni yoo hin deebiin waraana hambisuun hin danda'amu jechuu isaanii gabaasnee turre. Jeneraal Yohaannis Walda Giyoorgis dabalataan miila isaanii tokko ala godhanii Tigraay keessatti fincila uumuuf kan yaalan harka isaanii ni kutna jechuun akeekkachiisa dhageessaniiru. Naannoo Affaar ta'anii Tigraay jeequu kan barbaadan humnoota jedhan jaarsummaan
kan hin galle yoo ta'u tarkaanfiin akka irratti fudhatamus akeekachiisaniiru. Uummanni Tigraay alangee beelaa dhokatamaa osoo jiru wayyaaniin ammas dibbee waraanaa rukutuun ishee itti fufeera jedhame. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa ce'ee gama daangaa bureetiin tuttuqqii raawwachaa jira jechuun yoo adaba hin bitu ta'e garuu likkiitti galchina jechuun mootummaan akeekkachiisaa akka jiru odeeffannoon bakka sanaa beenye addeessa. Waraanni kun naannoo Affaaritti seenuun tuttuqqii raawwachaa akka jiru dubbatameera. Shaabiyaan boqonnaa dhabeera. Karaa afqafee isaa obbo Yemaanee nuyi kan barbaannu nageenya yoo jedhu iyyuu gochaan garuu gochaa qoccoloof nama kakaasu itti fufeera jedhe. Odeeffannoo har'aa beenis waraanni Shaabiyaa daangaa Affaar ce'ee seenuun tuttuqqii raawwachaa jiraachuun isaa mirkanaa'eera. Waraanni Eertiraa gara daangaa naannoo Affaaritti lixuun tuttuqqii waraanaa raawwachaa jiraachuu weebsaayitiin Addis Riippoortar jedhu gabaaseera. Oduun kun wayyaaneen obsikoo dhumateera jechuun ibsaa tamsaasuu ishee waliin kan wal qabatu ta'uun seerameera. Iddoowwan waraanni Shaabiyaa gara daangaa Itoophiyaatti lixuun tuttuqqii itti raawwachaa jirtu Bidduu Buree, Daanaakil akkasuma Garaaboo fi Awwaalaa ni caqasamu. Gabaasni kun akka jedhutti keessattuu gama daangaa Buree Affaaritti waraanni Eertiraa sochii waraanaa olaanaa gochaa jira jedhameera. Waraanni Eertiraa naannicha keessatti lammiilee Affaar nagaa jeeqaa fi daangaa naannichaa sarbuuf gochaa jiru hordofee naannichi gochi kun hatattamaan yoo hin dhaabbanne of ittisuuf tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu akkasumas mootummaan federaalaa dhimma kana itti dhiyeenyaan akka hordofu karaa hojmaata isaatiin waamicha dhiyeessuun isaas dhaga'ameera.